درسي دقدمي تربفا برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه متدرين كن يرى الصبر أبسا ينجل متى. الصبر أبسا جتشون الحبس قبني هدو يوكين قبو جتشودا. الصبر هو حبس النفس عن محارم الله، لبو في والرب أواقد الراق أبو، وحبسها على فرائضه، والرب واجب قد الرتق أبو، والرب حرام قد إكيسا كسنين قل إتسو، والرب فرائض يوكي واجب قد أكهجت في الرتق أبو. أمس وانتوتا ركو إسمدت الرتمو أكسين shakwaa yookiin himannaa hin baay'isne ittisuutu yookiin irraa dhowwootu sabrii jedhama jedhu gabaabaadhumatti kana. yookiin habsu nafsi calaa maa yaqtadiihi alcaqlu washarcu, lubbuu ofii waan sammuu fi seerrisaadha, seerri shari'aan waan sammuun namaa fi shari'aan ta'uu qaba jedhee murteessu irratti adda adda deemanii miti. sammuun shari'aanis akkas murteessa, aqliin namaas kan fudhatu irratti lubbuu ofii qabuutu obsa jedhamaa jedhu. egaani obsa laalchisee aayaan qur'aanaa hedduutu bakka 70 yookiin isaa ol ta'utu dubbatee jedhama waa'ee obsaa kana laalchisee. akka imaamu abu abdallah ahmad ibn hanbal akka jedhutti qur'aana keessatti bakka 70tti dubbatamee jira jedha. isaa ol ta'uu mormiin qabu akkas jedhu. egaan isa keessaa tartiiba garaagaraa yookiin foormii akkaataa garaagaraatiin dubbatamee jira. isa keessaa inni tokko rabbiin obsatti ajaje maal jedhee, wasbir wamaa sabruka illaa billah wasbir lihukmi rabbika, obsi wanta obsituun gargaarsa rabbiitiin malee obsuun dandeessu yoo rabbiin si gargaare malee. murtii rabbii keetiitiif jecha obsi jedhee ajaje tokko ajajaan. inni lammataa ammoo annahyu ammaa yudaadduhu, waan obsaan waan faallaa obsaa ta'e irraa dhowwuudhaan waa'ee obsaa dubbate rabbiin. walaa tastacjil lahum, jarattiin ariifatiin jedhe. ariifannaa irraa dhowwee asiin obsatti ajaje, asiin ariifannaa irraa dhowwee jechuudha. inni sadaffaa tacliiqul falaaxi bihi, milkaa'inni obsaa wajjin akka wal qabatu yookiin wal qabsiise rabbiin. maal jedha, yaa ayyuha alladhiina aamanuu isbiruu, obsaa wasaabiruu, obsa irratti injifadhaa, waraabixuu, karaa rabbii irratti ofidha, wattaqullaha rabbiin sodaadha, lacallakum tuflixuun, akka milkooftanuuf jedha. kanneen kun walitti qabamanii sababa milkaa'inaa ta'e. kanaaf ijoon asitti dubbatame waa'ee obsaati. inni afraffaan al-ikhbaaru an mudaacafati ajri saabiriin, mindaan namoota obsanii dachaa ta'uu yookiin hedduu ta'uu dubbachuudhaan obsatti nama kakaase rabbiin. ulaa'ika alladhiina yu'tawna ajrahum marratayni bimaa sabaruu, jara sana warri mindaan isaaniif kennamu gatii obsaniifi jedhee dubbata. innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bigayri xisaab, obsii warra obsuuf mindaan kan kaffalamu hammanan jedhamu herregaan maletti jedhee dubbata rabbiin. kanneen kun akka obsanu nama taasisaa jechuudha. inni shanaffaan yaani tartiiba kana kan lakkaa ibnul qayyim rahimahullah, tacliiqul imaamati fi ddiini bihi wa bilyaqiin. rabbiin nam tokko hoogganaa nama dura bu'aa fakkeenya ta'uu kan danda'u obsa qabaachuudhaan, diinii keessatti kan namni dura bu'uu danda'u obsa qabaachuudhaan jedhee dubbate. wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrinaa, jararraa taasifnee jirra dura bu'aa kan ajaja keenyaan nama qajeelchan, waan isaan obsaniif jecha dura bu'aa isaan goonee jirraa jedhe rabbiin. kanneen kun maal agarsiisa? obsii itti gaafatamummaa guddaa argachuun sababa kanaa ta'uu ibsee jechuudha. foormii itti dhiyaatedha malee baay'inni aayatoota akka amma dubbatame hedduudha. kana jechuun ahammiyyummaa yookiin barbaachisummaa sabrii agarsiisaa jedhama. رسول ربي عليه الصلاة والسلام
ومن يتصبر يصبره الله نما أبستي أف جنك يوكين أبس أرجتشو نما برباده يصبره الله ربين أبس إساكن وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر نمتكو كنا caalaa argan akkasumas kenna bal'aa ta'e kan obsa caalu argateen qabu yaani kenni bal'aan fi kennaan caalaan obsa qabaachuudha jedhu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam egaan inni kuni ammas ergaa walii galaa kan obsi barbaachisaa ta'uu ibsudha gaaf tokko rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam dubartii tokko bira darbuu dhufanii dubartiin kun mucaan jalaa duunaan qabrii mucaa du'ee kana bira dhaqxee teesseetu yookiin achi deemteetu boossi ture rabbiin sodaadhu jennaaniin narraa deemii ilayka anni narraa deemii balaan na tuqe sin tuqnee jetteen rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam yaani obsi yoom akka barbaachisu agarsiisuudha kunis balaan na tuqe sin tuqnee jetteen barre ture siin sa'aatii sana booda gaafatti manii ergamaa rabbiiti bar jennaan man ergamaa rabbii deemtee kallattii dhumaan isaan أنا ستأم برا فما كقافتشوتي دمتي ستأم برا يا رجما ربي جناني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبسي يرمى جلقبا نمتبو الأمالي بودمتي جدانين كنين كون كان أغر سيسا آفيا لالجسي ربين أكنا جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أودته منهما الجنة يريد عينيه يرون قربتشكو توك وانني جالأتو جلافود اتين فتني جنان أبسي أني بكم بوسا في جنة إجا سالمان جامسنان يوني أبسي جنة بكبو سافي نما كناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام ربي أكنا جد أني دبته سانجشولا كما برا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير أكنا جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ندي بوائم مؤمنة لا أجائب صفة لا أجائب صفة أمر مؤمنة وائم مؤمنة يوم يو خيري المكبة يو انتقارين إساق أكبه ni gammad rabbi isaa galateeffata sawaaba argata yoo balaan isa mudates ni obsa sawaaba argata jedha yaani kun haala mu'minaa keessaa waan nama dhibuudha jedha waa'ee obsaa kana laalchisee baay'eedha dubbatu salafoonni illeen Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akkana jedha irra guddaan jireenya keessaa irra caalaan jireenya keessaa wanti nu qaqqabanne obsaanii jedha obsaar qabaachuudha waan guddaa qaqqabanne irra geenye jedha obsi kun utuu qaama godhatee argama ta'e dhiira gaarii wayii ta'uun oolu jedhe nama gaarii ta'a jedhe dhiira kanarra namoota jiran keessaa kanaafi yaani haasaa ulfaataadha kan ittiin jarri ibsan Ali radiyallahu anhu akka dubbatutti obsi iimaanarraa jedhe obsi kun iimaanarraa akka qaama kana keessaa mataan qaama kanaaf mataan argamuutii jechuudha kana jechuun maalinni qaamni kun akka mataa qabu iimaanni ammoo sabrii qaba yoo mataan kutame qaamni biraan hin bada akkuma kana yeroo iimaanni namaa sabriin keessa hin jiru taanaan badee jira jechuudha achi booda sagalee isaa ol qabee akkana jedhe Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu لا إيمان لمن لا صبر له إيمانا قبل من أبسا قبل جرى رضي الله عنه كان لالتسي هاسا هدو قبو ميمون بن مهران أو غيره أبي ميمون أكجدتي إن للصبر شروطا جنان قال الراوي ما هي يا أبا ميمون أبسي شرطي قبا جري دبة أبي ميمون كن جنان مالي شرطي ساينان إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر ولمن تصبر وما تريد بصبرك سكن برو قبل شرطي سا جلقبا أكمتك أبسطو بيكو قبل لما تا مالي أين يفكو أبسطو بيكو قبل سدفتا
yeroo obsitu kana maal barbaadde akka obsitu beekuu qabda jedha. sana keessatti niyyaa kee qulqulleeffattee obsa kee sirreeffachuu qabda. wa illa yoo kanaan malatti callisteetuma obsuma jennaan obsita yoo ta'e فإنما أنت بمنزلة البهيمة أكما بيلداتي جدين هوري لون كان غرغر التنباتو جدان معرف جنان نزل بها البلاء بلاء هوري بيلد كانت ركوت شت مدة بلات التبوا غاف بلان التبوء فاضطربت لذلك إن أتالتي غتي ركوني شي مدة يوا وراني يوا غبي يو بيلوفتي يو جنكمتي يعني أتالتي بودا وانتسون انتس قباسين انتس قبوفتي فلا هي عقلت ما نزل بها وانسي مدة سنبري هنوب سينيسي كناف كستاتا كناف جيتشا أبسيتيس ربي سفارسيتي وان سوا برغتو متي بيلدان أبسي ما أكمتك أبسا نمبرمني أين يفك أبسا منبرمني مال برباچا فك أبسا مكان نمبرمين أبسا بيلداتي جيتشون cinqamaniitu maachuu taalanii asu taalanii gaafa dadhaban obsuu jechuudha. kana malees hedduudha dubbiin salafootarraa argamu hedduutu jira. egaan akkuma waliigalaatti barbaachisummaa obsaa qur'aanni deddeebi'uudhaan dubbate rasuuli rabbiis alayhi salaatu wassalaam takka mindaa isaa himuun takka caalmaanni qabu himuun bu'aa isaa garaagaraan ibsanii jiru. nam tokko amala godhachuu akka danda'u addeessanii jiru. sanarraan kan ka'e bu'aan nuti obsarraa argannu maali yoo jedhame ni tokkoffaani daliilun alaa kamaalil iimaanii wa husnil islaam. nam tokko obsa qabaachuun iimaanni nama kanaa guutuu ta'uu fi islimnaan isaa gaarii ta'uu agarsiisa. nam tokko yoo obse akkumammaa sharxii isaatii wajjiniin jechuudha. inni lammataa yurithu alhidaayata fil qalbi qalbii namaa akka gara rabbiitti sirraa'u taasisa jechuudha. kana qalbii namaa keessa qalbii namaa dhaalchise jechuun akka namni qalbii namaadhaa qajeelu nama taasisa jechuudha. ni sadaffaa jaalala rabbii fi eegasii jaalala nama horachiisa yookiin firiin obsaa kana fida. inni biraa sababun litamkiinii fil ardi sababni kun ammas ardii irratti akka mijeeffatan taasisa. الفوز بالجنة والنجاة من النار جنة ملكاو أكسم سبد الرنقابه في سبب نما تاسس ربي ور أبسنيف أنا سيولين انجراج الانجرة ربي ور أبسني والجنجراج شوسا أدي السجرة إني تربفاني جنكي قياك يا مرة نقابه دا نمني أبسك أبو جنكي قياك يا مرة بلسة آجتشون. inni saddeettaffaan nam tokko yeroo obsa qabaatu bakka dhiirummaan haqiiqaa itti calanqisu ta'a. bakka dhiirummaan haqiiqaa itti calanqisu ta'a jechuudha. inni saglaffaa fi xumuraa salaatullaahi wa rahmatuhu wa barakaatuhu ala saabiriin rahmanni rabbii gara laafumni isaa barakaan rabbii warra obsu irratti ta'a jechuudha. obsa kana gaafa qoqqoodanii ilaalan kallattii inni jiruun ilaalu kallattii inni itti dhufu ilaaluu fi akkasumas bakka inni itti argamu ilaaluudhaan obsa qoqqoodu. bakka inni itti dhufu yoo ilaalle yookiin itti argamu yoo ilaalle afuritti qoodama obsii jedhu. obsinni tokko waan rakkoo qaama namaarratti argamu fedhiidhaan namarratti argamu tokko irratti obsu. fakkeenyaaf akka hojii gurguddaa kan qaama namaa dadhabsiisu hojjechuu. inni kun fedhiidha ammas ammoo qaama namaa irratti argama. inni lammaffaa ammoo albadanii yulixraayi qaama namaa irratti argama yookiin qaama irratti argama namni barbaade yoo ta'in humnaan kan dhufu fedhiidhaan ala kan nama mudatu jechuudha. akka dhukkuba qaama namaa irra ga'u akka madaa akka qorraa akka gubaa kanneen kun qaama namaa irra gaha kanarratti obsama. inni sadaffaan nafsiin yaa namaa irratti argama fedhii ofiitiinidha kan nama irratti argamu. fedhii ofiitiin kan nafsiyyaa namaa yookiin keessa namaa afuura yaani keessa namaa kan mudatu jechaadha nafsiyya namaa. fakkeenyaaf akka obsa waan shari'aan hin taqabballe yookiin aqliin ofiin fudhanne hojjechuu
fedhiidhaan itti galama amma waan sammuun namaa biratti fudhataman qabne waan shari'aan hin deeggarre yeroo hojjetan wantichi obsame hojjetama malee ittiin gammadu nafsiyyaan nama ofiin itti galame rakkoon isaa nafsiyyaa namaarra gahaara. inni kan biraan inni afrafaa fi xumuraa ammoo annafsaaniyyi ixxiraariyyi lubbuu namaarratti argama humnaan dhufa namni barbaade miti akka nama waan jaallatu dhabe akka nama waan jaallatuu fi inni adda baafame inni kun amma nafsiyyaa isaa irratti argama laakiin humnaan dhufaa jechuudha. Kanneen kana hunda irratti obsama gosa afur akkasiitti qoodama kan qaamarra ga'u fedhii fi fedhiin ala kan nafsiyyaa namarra ga'u fedhii fi fedhiin ala jedhamee akkasittiin afuritti qoodama jechuudha. فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم ومشاركة للبهائم في نوعيه منهما وهما صبر البدن والنفس الاضطراري وانتهم قامنا ما رجعوا في وانتهم نفسيانا ما رجعوا إنكم بلدا وجنين تقوم أبسسا أما دندا وشتالي ستالي دت أبيتم أبسا كان نمنتين أنفاتبه كان قام رجعه استأي أكسما كان نفسيان رجعه إسن في النور أن اتجلوا أكفل النور اتنجل كريني أفتسو سنة إلى لما جتشون فالإنسان منها إذا غلب فالإنسان منا نمتق نرى إذا غلب صبره باعث الهوى أبسن نكابو فدين إسا كيستي أرقمو توك نمتق فديك أبا فدين النكابو كوني نفسياسا أبسن نكابو رأينجي فتيتو نفسياسا شهوانسا فلاتي غرب رأسا جيسو ديسيتي أبسيسا كون هم نقرأتي نفسياسا في شهواسا توأتي موهتي وفركا قلفتي قاف جدو التحق بالملائكة نمنكم ملائكة كقبا جدام يومي قاكون قاف أبسيسا شهواسا في ياد لبوسا توأتي يو أمو فدينسا في شهوانسا في أكسماس يانيسا إسمو أتي أبسا أفجلت تنبسي أبسودت دبيوان نفسيانسا برباد دقودتي التحق بالشياطين الشيطان والجنين نفك ورد يعني رمدي لما نوقبه وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره يوكا فدين أمما كنين كنياتشو دوغو والقنمتي سالا كنين كن أبسسد أوتا قرب بربادة ساقيسا وكي وانما كان قوتتشو بيتشا يروته فدينسا التحق بالبهائم بيلدا والجنين والاتهدام dhalli namaa kanarraa hin qabu jechuudha. Yaani dhalli namaa isa akkasii kanarraa qabaachuun ittiin jiraatu. Kanaaf kallattii kam laata? Gara malaa'ikaa walaa gara shayxaanaa moo gara beeladaati? Obsini nuti qabnu jennee yoo deebinee ilaallu akkas ta'a jechuudha. Akkas ta'a. Kanaaf bakka inni itti argamu ilaalle akka jalqabaatti iddoon itti argamu irratti hundaa'e qoodamni sabrii akkana ta'a. Qoodamni lammataa maal jedha? Maalii wajjin wal qabata obsi kan jedhamu ilaalchisee ammoo akkuma dura himuuf yaale saditti qoodama. Ajaja rabbii guutuuf obsuu, waan rabbii dhowwirraa dhiisuuf obsuu fi waan rabbiin nama mudachiise balaa nama mudate irratti obsuu kana sadan ta'a jechuudha. Egaanni obsi akkuma beekamu waajiba qaba, sunnaa qaba, haraama qaba, dhowwaa qaba, yaani jibbamaa qaba, mubaaha qaba. Sabrii waajiba ta'e tokko, waajiba sabriin kun kan jedhamu waan rabbiin haraama godhe dhiisuu fi waan rabbiin waajiba godhe hojjechuu fi balaa nama mudate kanneen akka dhukkubaa, hiyyummaa fi wantoota garaa garaa nama mudate irratti obsuun kanneen kun obsa waajiba ta'ee jedhama. Obsinni sunnaadha jedhamu waan jibbamaadha jedhame. Inni jalqabaa haraama isa jedhame dhiisuudha. Waan jibbamaadha yookiin makruuha jedhame tokko yookiin mustahabbiidha jedhame tokko dhiisanii isa irra barbaachisaadha. Habbisa ta'e itti goranii isa kanarraa dhiisuutu afwan فهو الصبر عن المكروهات وانتو تجبما تئرا وانتكم مكروه يوكين جبما وان جدام إيسو الأف أفسوتو
manduuba yookiin sunnaa jedhama jechuudha. Gama biraa waan rabbiin mustahabbi yookiin wantoota mustahabbi jedhame hojjechuu irratti obsuutu isa hojjechuudhumaaf obsanii hojjechuutu manduuba yookiin sunnaa jedhama. Yaadi isaa ifaa miti yoo ta'e obsi sunnaadha jedhamu waan jibbamaadha jedhame tokko dhiisanii irraa fagaachuu, jibbamaadha waan jedhame dhiisanii irraa fagaachuun manduuba ta'a. Inni biraani obsa mahdhuura ta'e fa'anwaa'uun inni kun wanta garaa qaba. Mahdhuur irraa kan dhowwamu jechuudha. Haraama isa jedhamu tun ta'in irraa kan baqachiifamu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kuni ahaduhaa as-sabru 'ani at-ta'ami wash-sharaabi hatta yamuut. Waan irraa dhowwamu akkas gochuun qabdu jedhamee waan irraa dhowwamu. Namni tokko nyaataaf dhugaatii irraa obsee hanga du'u yoo ga'a ta'e yookiin ammoo gaafa beellisatti jiraatee booyyee nyaatee wantoota du'aa nyaatee yookiin booyyee nyaatee akka lubbuu isaa baraaru barbaadamu gochuu dhiisee rakkoo of saaxila yoo ta'e kun isa dhowwamaa ta'a jechuudha. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه. نمتكو وان بلاد في ساطلو كنين أكا إبدا قباتا كنين أكا جيشان بربادا مني كنين كنافوف كنين أكي ركو كيسوف قلتون إن يكون صبري محظور كان إراد أوامي جيشون حرام أقول لما تنتين أكا سنقوني جرامي إسال أوامي كيسات إلى لما جيشون. Inni biraani sabrii makruuha fakkeenya garaa qaba akkuma amma jibbamaadha jenne inni kuni nyaachuuf dhuguurraa uffachuurraa maatii ofii wajjin jiraachuurraa of dhowwanii amma dhaqee miidhaarra namni gahu nama taasisuudha. Inni kunis gaafa haati manaan barbaaddus dhiisu kanneen kun maal ta'a sabrii isa makruuha ta'e jibbamaa ta'e ta'a jechuudha. Wantoota gochuun namaaf fayyamame tokko dhiisu. Sabriin mubaaha jedhamu ammoo sabriin mubaaha jedhamu yoo hojjetanis yoo dhiisanis yoo obsanis yoo obsuu baatanis tokko yoo ta'e inni kun maal ta'a mubaaha jedhama. Barbaade sin obsaa barbaade sin dhiisaa jechuudha. Egaan qoqqoodama isaa ilaalchisee kana fakkaata. Gama biraa sabriin jaallatamaani inni kun sirriitti hubachuu nu barbaachisaa qoqqoodama qaba. Sabriin inni jaallatamaan qoqqoodama qaba. Tokko sabrun billaahi rabbiin of gargaarsisanii obsuudha. Inni lammataa as-sabru lillaahi rabbiif jedhanii obsuudha. Wanta akkaati obsitu si taasisu rabbirraa jaalala argachuuf jecha obsuudha. Inni sadaffaa as-sabru ma'a Allah murtiiwwan rabbiin dabarse waan rabbiin murteessee namatti fide namaa kenne nama dhabsiise kamiyyuu ta'e isarratti obsuudha. Kanarratti obsuu jechuun akkuma rabbiin nama godhe ta'uutu yani as-sabru ma'a Allah jedhama. Rabbii waliin obsuu murtii rabbii wajjin obsuu jedhama. Egaani obsii akkuma dura jennee qoqqoodama garaa qaba. مراتب الكمال وهي مرتبة أولي العزم وهي الصبر لله وبالله. وبسي صدر كافر التقود مجد هم صدر كافر قبا جد ابن القيم رحمه الله صدر كان تقفاني الآن تأيدا كن أبس ورا أولو العزميتي أنبيوتك سايو ورا صدر كأولانا قبن تاني ورا كان كورا كناتي جركم مال قدو صبر لله ربي فجد أني أبسو ربي الرا سواب أرجع أبسو أكسمس غرغار ربي الرا بربادتني تي أبسو ربي تسان غرغار أك أبسن. إني برا ألا يكون فيه لا هذا ولا هذا فهو أخص المراتب. ربي فجد أسي نفسه ربي غرغار سقول أتيسي نفسه إنكم فعلا سماتي إنكم أسجروا كيسا إسقد آناد إني الجل كباسة أولانا إني لما فايسة قد آناد إني سأدفان مو مرتبة من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته متبرئ من حوله هو وقوته ولكل ولكن صبره ليس لله.
إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني نمتكو رب الراجر قار صبر بادا وفي أكهم ننقمني مركنيس أفسو كان الرتيجة كانوا ما وجنين قارو نمنكو ربي في جريمتي كان إني أبسو ربي في جريمتي كان إني أبسو أمس واج ربي بربادو سنة فدي رب وربي جالتو سنة قوتشوف جريمتي كان إني أبسو namni kun tarii duniyaa irratti yaada muraada isaa waan yaade tokko argachuu ni danda'a aaqibaa gaarii immoo hin qabu walaakin laa aaqibata lah itti gala gaarii hin qabu inni afraffaa fi xumura man fiihi sabrun lillah rabbiif jedhee obsa rabbirraa waa argachuuf jedhee obsa garuu laakinnahu daciifu nasiib min asabri wattawakkuli calayh hanginni rabbirratti irkatu hanginni rabbirraa barbaadu baay'ee gadi bu'aadha jedha kanatu jira namni maraatiba akkasii qaba obsi kun egaan obsinni kan kootii kun iddoo kam irratti argama jennee madaaluun ni danda'ama sadarkaa sagaarii sanarra jiramoo isa gadhaanaadha moo isa rabbiif jedheen obsine cinqameetuma keessa darbumoo isa kami ani isa ramaddii hayawaanaa keessa jiramoo ramaddii namummaa keessa jiramoo ramaddii malaayikaa keessa jiramoo jennee ilaaluunis wantoota nuti nu dandeessisudha kana booda obsi bakkeewwan garaa garaatti calanqisa isaan keessaa mee akka armaan gaditti muraasa tuttuquu yaalla gabaabsine inni tokko as-sabru dabtu an-nafsi 'an ad-dajr wal-jaz'i 'inda hulul al-masa'ib wa mass al-makarih nam tokko yeroo balaan itti bu'ee cinqin isa mudate cinqam of cinqurraa muddamurraa of qabuusaati inni biraa السام والملل لدى القيام بأعمال تتطلب الدأب والمثابرة خلال مدة مناسبة لبنما يروان جماتك هجي أفقبني أفوريغني هجتشون الرائق متكو غاف جلقبو غاف النيس جلقبو وان كان الرا نفود إيسي وانتش قلمان غهو في يرو مرتاقي سقلمان غهو في يرو هجتو hojiin akka kanaa kun yookiin obsa akka kanaa kanatu iddoo obsitti calanqisu ta'a jechuudha inni biraa yeroo dallansuun ka'ee isa qabatee isa fudhatee ka'u of qabuu danda'uudha obsinni biraan yeroo wanti nama sodaachisu lubbuu namaa jeequ argame tokko of to'achuu danda'uudha inni jaaffaan an الطمع لدى مثيرات الطمع فيها dheebuu yeroo wanti nama dheebossu argame dheebuurraa of qabuu danda'uudha dheebuu jechuun dhugaatotun ta'in saassatu yaani garmalee xammaa'aa ta'uurraa of qabuu danda'uudha inni biraa anin indifaa'i waraa'a ahwaa'ihaa wa shahawaatihaa lubbuun namaa waan baay'ee qabdi fedhii siin qabdu shahawaa siin qabdu duukaa ka'uurraa of qabuudha litahammulil mataa'ibi wal mashaqqaati cinqii fi balaa xaaxaa isa kana baadhachuu danda'u irratti of qabu kanneen kun bakka obsitti calanqisuu jechuudha wanti akka obsan arganne nama taasisu hedduutu jira inni tokkoffaani ariitiidha aslan namni khuliqal insaanu min ajal ariitii irraa uumame jedha inni kun obsa nama dhabsiisa inni lammaffaa dallansuudha dallansuun gaafa nama fudhatee ka'u obsa nama dhabsiisa inni sadaffaan shiddatul huzni wad-dayqi mimma yamkuruuna wanti nama gaddisiisu nama dhiphisu waan namni yaadurraa kan nama dhiphisu yeroo cinqin nama qabu obsa nama dhowwata inni biraan abdii kutachuudha namni abdii kutate obsan qabu isa kanatu qabxiin kun arfan qabxii irraa dhowwamedha hundumtisaa waan irraa dhowwamedha qabxii kana yoo qabaate namni obsuu hin danda'u obsa horachuu hin danda'u wantoonni obsuu irratti nama gargaaran maali yoo jedhame tokkoffaani علم العبد بقبحها ورزالتها ودناءتها أبسد أبون ركو كمي أكاكابو قد أنتم ما أكاكابو فكتنا أكاكابو إذا كان بيكون أجل قبع علمي كان يوقع باتنمني أكا أبسد أبون فكتاتي قاف بيكون نمني أبسد أجو دندا جتشو أبسد أجو دندا كما نلمتا الحياء من الله ربي وفي سالفتشو نمني ربي سالفتتانا وبسهرتشو دندا أجتشو
obsawrachuu danda'a namni rabbii isaa saalfata taanaan. inni sadaffaa muraa'atu ni'amihi alayka waan rabbiin sitti arjoomee jiru tokko eeggachuu ofirratti ni'imaa rabbii eeggachuu tola rabbiin namatti tole. maaliif jennaan zambiin gaafa hojjetamu macsiyaan gaafa hojjetamu macsiyaan kun ni'imaa rabbiin namatti tole namarraa fuudha akka inni namarraa ka'u taasisa waan ta'eef. inni afraffaa khawfullahi wa khashiyatu ciqaabihi rabbiin sodaachuu adabbiin namarratti raawwatu sodaachuu fi mindaasaa kajeelu inni kun akka namni obsa horatu nama taasisa. inni shanaffaa mahabbatullah وهي أقوى الأسباب ربي جالتشو نمني ربي وفي جالته جال ربي وفي كان قبو نقول سقود دار وانت كامل لين سننجفتو أبصح كارجاتو ستايس شرف النفس وزكاؤها لبنا ما كبجر جتشو في كل لوفتو تاو إني كويس أبصنا ما هرتشيسا إني تربفان قوة العلم بسوء عاقبة المعصية معصيان يوكي تقلي إيجا راوة ميبودة معصيان فكت النساء أكسمس حمي النساء مالك كتاي بيكون سريت بيكون نمر اتسا إني قام بران أكا أبسهرة كنما تاسسو قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقالهم يادو في قبابسو أكا يرو قبابا كي سدربو بيكوتو akka namni obsa argatu nama taasisaa jechuudha. qabxiileen biraanis ni jira. egaan qabxiileen kanaa wajjin wal fakkaatan kan obsarratti nama gargaaran hedduutu jiru. inni kun akka fakkeenyaatti jalaa kan nu gargaaru ta'a jechuudha. akka fakkeenyaatti kan nu gargaaru ta'a. walumaa galatti obsi jireenya ambiyootaa keessatti iddoo guddaa qaba. yeroo da'waa godhan keessaa rakkoo garaagaraatu isaan mudataa ture. kanneen keessaa warri ulul azmi jedhaman rakkooleen garaagaraa irra gahaa ture. inni jalqabaa nabiyullah nuh alayhi salaam waggaa 1000 jechuu 50 hir'uu karaa da'waa irratti rakkoon garaagaraa isarra gahaa ture. نبي إبراهيم عليه السلام إبدي بوبئي إبدي كيس بوفمي إبدي رسنا ربي قبنا تعيسيف. نبي الله موسى عليه السلام ركو فرعوني في دانيا والرئيس هردفان فرعوني في أمباسادر النساء والرئيس جل ديما الرانقاء الرت أبساتي كان تران. نبي الله عيسى عليه السلام إسرائيلني بني إسرائيل جتشار إلى مهردين إسرائيل أكسب سيسن وامتشسا أكديدن سنرتي أبساتي كان النتوري أكسمس ملسان اتباسني أجيسوف كأن الرتي أبساتوري أجيشا سنجلا ربين إسباسي جري كسرني إن يكون غرغار رب الراد. نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة ركو مشركون إسان الرانقهات ركيستي عندما سا أفسان كان كيس دربان تاني ججود. ربي نس فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أبسي أكا وري أولو العزم تان إرقاموت الرا وري أولو العزم تان أكا أبسان سنة أبسي جدي أجاجي. أنبيون نبرا أكسما نبي أيوب عليه السلام balaa isarra gahee qaamni isaa nyaatamee dhume irratti obseeti rabbiin warra obse jedhee isaa dubbate. sabrii nabi ayyuub jedhameeti kanaa saamu. akkasuma ilmaan ibraahim nabiyullah ibraahim ilma isaa ismaa'iiliin irratti yaani jara lamaan akka xa'a rabbi irratti obsuu qaban isaan ajaje. jalqaba lamaan isaanii akka obsaan fattanamanii iddoo kanatti. nabi ibraahim akka ilma isaa qalu yookiin morma muree ajjeesudha kan inni ajajame. nabi ismaa'il ammoo akka muramudha kan ajajame. isaan kunis lamaan isaaniiyyuu tahammalanii ajaja rabbii guutanii jechuudha bakka kanatti. fatanaa ambiyootarra gahaa turedha. gama nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam yoo dhufne jalqaba qurayshoonni yookiin mushriktoonni maal jedhaanii turan? hin sobda jedhaniin, ati qaalluudha jedhaniin, ati xonqaa'eedha sihirii gootaa jedhaniiti
kanaan arrabsanii kararratti ni obse rasuuli rabbi munaafiqoota irratti ni obse munaafiqoonni egaa xaaxaan isaanii kun seenaan baay'ee dubbata waan garaagaraa irraan gahaati kan turan yahuudota irratti kaasanii ofii isaanis mushrikoota irratti kaasanii rakkoo garaagaraatiin akka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam balaaf saaxilamu godhaate kan turan kana qofaa miti ergamaan rabbii jireenya isaanii keessatti rakkoo garaagaraa keessa darban Aishaan akka dubbattutti ji'a 3 turra utuu mana keenya keessatti ibiddin boba'in ji'a 2 turra utuu mana keenya keessatti ibiddin boba'in bishaaniif tamrii nyaannee fayyadamnee jedhan kuni rakkina jiru ibsuudha kana qofaas miti hatta nageenya irratti illee rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam cinqamaa turan ani sodaachifamaan ture yeroo namni sodaachifamaan turre keessa ani azaaqodhamaan ture cinqiin irra gahaa ture yeroo namni namarra cinqiin hin gahamne keessa jedhanii dubbataa turan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan nyaannu hin qabnu ture waan Bilaal bobaasaa jala kaa'atee nuu fidu malee waan tokko nyaannu illee hin qabnu turre jedhanii dubbatu rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ergamaan rabbii kana qofaa miti ilmaan isaanii dhabuu irratti illee obsanii jiru rakkoon kun isaan irra ga'ee jira isaan qofa miti sahaabonni isaanii illee isaan irraa fudhatanii aali yaasir warri jedhaman radiyallahu anhum Ammaar ibn Yaasir abbaansaa Yaasir haatisaa warri kun aali yaasir jedhamaniiti kan beekaman rakkoon isaan irra gahee fayyaa mushriktoonni isaan ajjeesanii turanii yaasir qofatu hafe isaan kana jannata rabbiin isaanii wareege obsa isaanii rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam sabran yaa ala yaasir jedhani obsa qabaachuun isinirraa jiraatu jedhaniiti kan dhaamaniif obsi jara kanaallee fakkeenya namaa ta'a Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu gaafa Umayyaa ibn Khalaf isa baasee azzabu aduu keessatti dhagaarra kaahee aduudhaan gubee cinqi kamirra gahu innis ahad jedhee bakka kanatti obsa guddaa gochuun fakkeenya kaa'ee jira sahaabonni qixa jiraniin rakkoolee garaagaraa keessa akka darbanidha salafoonnis kanneen akka imaamu Ahmad rahimahullah yeroo mootoliin jajallataa ta'an qur'aana rabbii irraa deebi'iitii waan biraa dubbadhu jedhanii akka isaan hukmii adda ta'e kennan gaafa isaan godhanii reebanii gaggabsan irratti cichanii hafanii obsa argatanii keessa darbanii jechuudha kana bichaa miti obsa imaamul albaanii rahimahullah dubbataniiti warri barattoonni isaanii juhudii yookiin yeroo isaanii hunda ilmi rabbii barachuu quwachuu barsiisuu kanneen kanatti dabarsan boqonnaan isaan qaban sa'aatii 24 keessaa rubu'a saa'a daqiiqaa 15 jechuu ibsanii ture kanneen kun hundumtuu maalirraa ka'a laata wanti akka namni obsu nama taasisu inni guddaan جلال ربي أرجتشو بربادود والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ورا أفسن سنة فول ربي ساني بربادو جتشا جري دبة ربين كنين كانتو أكا أفسن أكا غرسا ديما نمتاس وانت قدان جلال ربي را بربادو جتشا إيجان درس التانون هنقا والاتدابنوتي هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد